Oromia Broadcasting Service. Daawwattoota televezyiinii OBS kan qophii yaafannoo akkam jirtu. Yaafannoo har'aatiin seenaa Abdii Mahammad Yusuf yookaan Abdii Qophee waan iyyafanne simbiraan ga'uudhaaf jenna. Abdii Qophee har'a lubbuudhaan hin jiru. Garuu immoo hojiif seenaan Abdii Qophee aartii muuziqaa Oromoo keessatti qabu laayyoo miti. Goota seenaa qabu. Seenaa gaariidhaanis yaadatama. Faallaa isaan kan galtuuf gantuu ta'ee imaanaa saba isaa nyaate immoo barumaan seenaadhaan abaaramaa hafa. Abaaree seenaa jalaa nu haa baraaru. Bosonaa dheeressaati seenaa Abdii Qophee iyyaafannaa nu hordofaa. Madin jama don dalota fiyya harargee lixaa aanaa masalaati magaalaa masalaati jechuudha kinin tiradde kinin raadfes magaalaa masalaasan Gama qophii iyyaafannoo keenyaan seenaa Abdii Qophee kan nuti iyyaafataa jirru. Abdii Qophee kun qophee maqaa abbaasaa kan ta'an kan dhageenye maqaa abbaasaa guutuun maqaan abbaasaa Abdii Mahammad Yusuf. Abdii Mahammad Yusuf. Qophee kana gaazexeessummaa afaan Oromoodhaa gaafa Abdusalaam Siyyoo Bareentoo Soomaaliyaa irraa qophii afaan Oromoo kana jechuu gaafa sanii sodaatanii afaan Soomaaliyaa abboo jechaa dabarsaa turan. Gizeetana Abdifaan warra Haayila Sillaaseetti mormii haasee barnoota irraa harce yuunivarsiitii amata lammaffaasaa seenaa barachaa ture. Sabbooda kontiraataan qaaxaraman jechuu Abdifaan. Kontiraataan qaaxaramaniiti dura jechuun namni afaan Oromoo qopheessee dhiheessaa jee qopheechumaan itti hafte Abdi Rabbi rahmataa godhuufi. Kanaaf achumaan qopheen mugee. Achumaan qopheete yaafee jechuudha. Manummaa xaabiyaa reediyoonaa sunuu mana qophee jaamte. Manumti sunuu mana qophee jaamte. Saniif Abibakar Muusaatii fi Abdii waliin kontiraata qaaxaramanii jechuudha. Naannoo Obirraa kanatti warra beekamaadha isaan. Warra nama hunda dura barate. Warrumaan isaanii harkirra guddaanu warruma afaan Oromootii qabsaa jechuun hin danda'a. Abdii nama eega reediyoona sanirraa bahee hidhamaa ture. Dargii hidhamaa ture. Magaalaa Dadaritti hidheetii bulchaa Radi'eet jedhamu. Ajjeesuuf soqaa geeffate. Soqaa sun biyya inni itti dhalate. Achirraa warri soqaa hiriiratti bahanii jechuudha. Isa kana du'arraa oolchan qabriin isaa laga soqaa jirti. Qabrii Abdii jedhanii guddattuu bakka jedhamtutti. Qabriin isaa qotamtee lafa jirti jechuudha. Isaa wajjin nam saddeet ajjeesuuf Radi'eet achi geeffate. Maali sababni yookiin balaan gara jechaa Oromoo tana naanneessa kana. Tanumaafuu achi ugguu itti dhaqanii immoo Oromoo manni warra soqaa irraa buusan shubbuxiin ilkee irraa cabsa jechuudha aaraan radeessu. Ajjeefamuu fi dhabuu isaatirraa shubbuxii itti gadhiisee hudduu shubbuxiitiin ilkee fuula duraa tana takka irraa darba. Sanbooda fidee Dadaritti mana hidhaa naqaa. Akkaan isarraa dhagee beektee harki isaa kun hundi kana haadaan muraa qaba. Sanbooda bara 75 ani barnootaaf hin dhaqe Dirreedhaa. Barnoota dhaqeetiin bakka kutaa 10tti kun ciroorraa dabru abbaan kiyya Dirreedhaa na geesse. Osmaan barnoota dhaqee barnoota achi jiruuti bakka guyyaa nadhabanii halkaniin qaraa jechuudha. Amma guutanaan hiriyaa warra biyyattiyaa takkaan qabaa. Guyyaa kanumatti taa'aa olaa bitiin ho'uutiif gizee farafaatumaan olaa malli maali kun jiru naggadadhu naan jette. Guutanaan animmaa waan akka maangoo hamma qaruuratti ashagamu kun dur maashinaan daakamee gurguramaa Taayiwaan keessa biyyoota akka jira. Anallaa ibadee bakka jaamtuttiin banadhee jechuudha. Kursii fi kana bitadhee shamshaa guddaa bitadhee amma gizeen bakka sanii gurguru wallaa ibadee tana magaalaan si ho'uutudha. Teeppii shaarpii ture haa naashinaal paanaasonii kadha haa ja'a kadha haa afurii. Kana Soomaalonni na fidanii nu gurguri jedhanii ansirbumaa afaan Amaaraatiin itti banadha. Guutan ijoolleen Oromoo ta'orra jaajaa jira ta'orra Obirraa ta'orra Carcar na bira dhufan jechuudha anis dubraan ture.
Gisee sanitti anillee bareedduma Oromoo takkaan ture. Hogguu Amma tana nama lakki. achi na bira fidatanii Soomaaleen dhahaatti godhadhee Shamshaddiin ilmi nama jedhamu jira warra jaajaati Rabiraan taa godhuuf saahiba abdiiti. Sirba naa fida afaan Oromoo Ali Birraas abdii fa'a. Achuma hin dhaggeeffadhu. Sirbi abdii kun akka galtee sirba lallaafaa kana beekte hogguun dhaggeeffadhu. Namichi kun eessa jiraan jaan ka sirba kana sirbi takkaa dhageen beeku beekte. Hogguun juunii bar gurbaan kun maneedhaa jira. Hogguu beenii neerumaan jaala. Wallaahi dhugaan siima rabbiin nama kataba. Hogguun juunii bar dalagaan qabu naan jaa mootummaa nu isaan fudhate nama dilli fudha soosi fadhu isa feetaa naan jaa. Haa dhufuu guma isa musanii neerumaan jaala. Booda Birtukaanii Bulchoo yaa fannoo jiru kana faa sirbaa. Amma adinaan hin beekamu kan sirbi. Yaadni hoo sirbaa. Bakka sirbisaa sirbuma babbareedaa kana sirba wanni. Sirbuma sana qalbii wanni illaan seentee agibeessitee darbuu malee lamuun toltu deebitee jira. Afaan Oromoo jajjabaa kana wallisaa jechuudha. Kanuma gabaatii takka guuteen inni mana hidhaatii bee. Mataan haddiidhaa marxoo akkas seenee naaf fidan gargarri. Hogguu naaf fidan jimaas isaanumaa bitaa fi maangootii jetanaaf nama bitaniif. Torbaan kuna dhibdee dubbiin ture. Maali inni kun dalagaan qabu akkanatti isin dandeessanii naan jee Shamshaddiin ilmi sun haati barniin heerumetteef qabdeessan kana ammaif qabiif naan jee. Hayi duuba gaafa san goofataa fi injee duuba nama nan beene akkamittiin if qabaaf hin jeeni malee. Amma turree gaa hiriyaanti jesan ganda inni galu san galtii na afeerteetiin dhaqu jaalataa takka guun dhaqu. Isaafis himaniif jiran akkanas hin jette jaariini. Hogguu mirqaadhanis sirbumaan an fadhu san sirba inni kun. Sigalee haala saniini waqaa wal barree dalagaan tan makaaliqaati. Dirree dhawaa kana waan takkaa ture dhiiraa fi dhalaan wal qixa dirree dhawaa. Namni yoo jaarsi dalagaan qabaanne jaartiin dalagattee bulchiti jaarsa kana. Ani barnootaa dhiisee hamma samboota gaamma dalagannee tumusuma akkas jiraannu manaas hin qabnu waan takka hin qabu inni kun. Gurbaa tokko ture Muhammad Umar Jaanii inni sabboonaa Oromootii qulfii nuu kan. Amma manuma saasana soo jiraannuti anis guyyaa dalgadheetuma soo buluu inni kun gugabbee asii xiqqishoo takka deeme hidhaa dhaabbiiti. Mootummaan shakkamaadha jechuudha. Sosoon danda'u bakka takkarraa bakka takkatti akkasii gaamma mucayyoota naguun hangaftittii tiyyatana garaa godhadhu. Dhalaaf biyya isaan erga jechuudha bikka inni qabriin isaatti qotamtu san. Achi dhaqeetiin achitti biyyoota jeta hangafaa tana dhalee jechuudha. Akka jettee Oromoon nama jaallatan bakka raffisan hin dhabanii jetti. Akkasii wareegama guddaa kana dabarsinee booda gaamma maal hojjechuu dandeessaa atiin kuniin jeen. Walaloon barreessuu dandeenya jeen. Bakka ati walaloo barreessi nyaata kee uffata kee siin danda'an jeen. Sambooda gaamma walaloo barreesseeti ta duraa osoon beeku Ali Birraa kanneef jechuudha. Gammachuun fadhii mararee sirba jiru. Inni kun sirba guddaa kan naqalaa zeemaa namaa kan sirba kaasetuun guutuu kan. Inni baamaranya zaaree izafnaaloo jee haja jallisu tokko Ali Birraan. San kanneefi deebi'ee gaa Khadiir Sa'idiif kaaseta isaa kaduraa san malee Khadiiriif kaaseta kudhan kanneef jechuudha. Machichi keessa nu walichiisne. Kaaseenni kurnan kun gaa sirba 12 qaba. Kana Khadiir Sa'idiif ani amma na dura akka jiru inni kun osoo nan fuudhin hireenti jajalloo waan awdiisitee ja karaarratti buutee biitta koon qaceeltu tijana muutuu mudini narratti haawultu ja. Eega naaf inni oli dhufne immoo hiree akkami jijjiiraseeti. Niin boonaan hiree toonaaf caalti ziqee. Sammuunis bilchaattu harkaanis kaamee jee katama Khadiir Sa'idiif. Jaalatti ollaa jee farshoo waanfatanii wanni raafa hin jirtu. Akkasitti kaaseenni Khadiir Sa'id duraa san malee sirbi Khadiir guututti qabdiiti. Warruun jechuun inni nu shimaa jira beekte. Amma Saadam Haaruun sirba Adam Haaruun ka dura gizee jaajaa dhufu fidate malee sirbi abdii guutuun qabdiiti jechuudha. Namni nama hajoonti qabdiiti. Amma muuziqaa duraan alshabboodhaaf hogguu ammayyaa'e muuziqaan orgaanaan dhufe roobaan nuudhaaf mana keenya dhufe jechuudha. Mana iliiti jetana gaafaan dhalee ulmaa wajjuma chiggaloo turree manuma tokko wajjuma nyaannaa wajjuma dhuminaa ooyiruma teenya tura dibeete amma san booda fandishee fisni kan abdi deebi'eetiin maasis Abrahaam fandishee abbaan obaa obsan obaa hajoosan hasaati jee deebisee maas Abrahaam baadiyyaati sirba kaasitaa furkanneef
Abdii Ibrahim lakkoofsaan qabu sirbi Abdii Ibrahim guutuutti abdiiti. Deebii ma sanarraan qamar sirbi qamar guutuutti abdiiti. Gitee isaan biyyaalaa jiran barreesseeti poostaan ashagee iddoo isaan jiranitti ergaaf. Wanni maqaan isaa dhakoteef inni kuni nama shakkamaa mire maqaan abdii yoodhame saansuuriin dabartu sirbi afaan Oromoodha. Akkasiin amma kabiiraa nama jaamuudha. Sila wallee san yaadachiiste amma fakkeenyaaf qamar keessaa amma akka ijootti jechuudha guutummaatti illee ta'u kan Kadir Seedis haa ta'u Aadaamis haa ta'u guutummaatti yaadachuu nama harkisa amma Kadir Seediif kaaseta 12 keessaa 10 hojjete 9 hojjetee kennee jechuun guutummaatti kaa'uun rakkisuu danda'a. Garuu amma fakkeenyaaf kan qamar keessaa walleewwan amma kan qamar amma fakkeenyaaf wanta qamar kana magaalaa masalaa kajuusun hundi isaa barreesseef. Magaalaa masalaa taate keessaa nafi deebiite tanumaanuu maasis waa'ee gartee sheenawuu fa'a maan dogoggoree fa'a adda bahiinsa xiyyaaffataa sunis tana keessaas numa jijjiiraa beekte dagalee jiruuti yaa hunda ja'a tana hundaa'u gaa sirba kana jeemuu hin danda'u jalqaba hanga dhumaa akka abdiiti si galee mana itti gurguramu ragaa qabnaa jechuun nuti abbitoo kabbadaan bira dhufee baatii lama bira taa'e. Sirba qabatee dhufe jechuudha. Sirba qabatee dhufu abdii bu sirbuma khayaasaa kana dhiiseeti sirbuma abdii kana fudhate. Amma bara abdii bu sirba abdii kana yaanni koo namoota durra wal qabee jiroollee magaalaa qabaasee abdii sirba isaa guutuutti abdii keessa jira. Laa eegaan abdii dhabee jiruu lafaarratti karadachi fi seenaa yaanageetti abdii keessa jira qaban qolola keessa. Yaanni kootiis yaanni koo gama keeti yaanni koo sibira gama koo deebinee jaalallee firaa jeeti abdiin garaa mureja sirba isaa keessa hatuun dandeenya sirba abdii. Kanaafuu wanni inni barreesse wanni Harargee keessatti bara 75 irraa kaasee hanqa 82 abdii barreessaa ture. Hayyuu Oromoo spinal cord qofa osoo hin ta'in daawwitii Oromoodha laayibrarii Oromoo jedhame sheenaan qabdu maaliif ati wanni beekuu qabdu. Seenaan ijjeessan qabdu beeki. Seenaa isaa kana wallisoota wallisee fi anata bira galtu qofaa beekaa jechuudha. Tanaaf dhokotteenis baadiyyaan jira, qabsottiin jira, ijoolleen barsiifachuu jira. Tanaaf na dhaga'ama odduu gizee namoota wallee takkafaa baasee lamafaa baasee interviyuu gootan. Dhiirota isaatu nu hojeetu maal ijoolleenis maal si dararee dubbachaa ooltanaan jiran maaliif waan hin beekuuf natti dhaga'amaa jechuudha. Itti laffa'uu turree wajji gallaa, wajji nyaannaa, wajji dhuunaa. Namni ragaa nu beekma Kadiirumaa fi Aadami malee. Namoonni amma Ali Birraallee gaafa 97 nu haasawaa ture. Nuti illee takkaan dararree beekte. Amma immoo inni abbaa galuu sirboota inni warri du'e warri jiru immoo sirboota inni kanneef ni beekama. Amma Dooktar Gammachuun sirba inni kanneef himee jira jechuudha. Ijoolleen seenaa abbaa isaanii ijoolleen dhaga'uu qabdi. Waan abbaan isaanii barreesse ijoolleen baruu qabdi. Kanaafuu nuti nam 13 Usmaayyoo sirbii Usmaayyoo haaseenni sadeenuu abdiiti. Halo daawwee orgaan namni bitaara kiraaras nidha. Amma halo daawweetis isumaatu barreessuuf ture. Almaas Tafarraa kaaseta 9 qaba Almaas Tafarraa. Ammas barreessaa qaba inni mas nama barreessummaadhaan dhaale isa. Fakkeenyaaf ani amma dargiin kun na dararaa jira yooniin kanneen duute afaan Oromoo ni du'aa. Kanaaf jeeti ijoollee kutaa 12 lameen takka fijaame tokko watare. Sunis ammee xiqqoo. Kunis yaabata laangee akkasitti fiffidee jechuun qubee saabaatiin akka afaan Oromoo barreessan godhe cimsee jira jechuun lameenis tanarraa nu gaammoonni ni siime Ali Birraa Qamar Ali Shabboo asita lama qabna Ali Shabboo bira Adam Haruun Kadir Said Halo Daawwee Almaas Tafarraa Abdii Ibrahim Abdii Habib namni carraaqatu dhiiraa keenyaa isaas nu wallisaa godhe deebii sanirraan Ibrahim Baadiyyaa Usmaayyoo Muusaa Suutee Bareentoo amma Kabiiraa ammas Kiyyaa Miira Muraa tokko jira magaalaa Ciroo tana du'e Kiyyaa Oromtichaa Kamiila tokkichaa Kiyyaa nam 13 moo 14 guuzoo qabna ture nuti faabrikaa sanallee Raayyaa Abbaa Mancaatis namni dhugaadhaa kamii jeekanneef abdi ati amma bira dhufte gara biraan taa godhuuf wallisaa si godhaa si leenjisa akka walliftuuf walleesii hannaa maaliif biyya tanarraa hayaa nuun jee biyya tokko namni hundi ni baqata
Oromiyaa guyyuu keessaa deemu duufataati jedhu. Duufaa qofaa keessatti hafaa. Tanaafu nuti biyya biraan qabnu deemnu asuma dachaana. Asuma keessa tatteenyee miskiinummaa tana obsine uummata keenyaaf hojjechuu qabna nama duubeeteen nama mataa isaatiif takkaayyaatiin. Garuu buukan laalte sirboonni inni barreesse ergaa ciccimtuu qabaa beek. Tajoollee nuti dhaggeeffanneeti ijoolleen isaa dhaggeeffatanii hiriyaan ijoollee isaa ilmaan isaaniillee immoo fa'u jechuudha. Tanaaf galma aadaa teenyaa fa'aa jaakuma galmeen majaarame kun silaa seenaan isaa barrootti achi keessa kaa'amuu qabdi. Sigalee anammoo inni nani barbaadu silaa namni beekan tokko hedduu nama dhiba. Namni ati hin beekne yoo bar jetteetu moosta. Namni ati beektu immoo sitti dhaga'amaa jechuudha. Ijoolleen Oromoo taamma qubeen qaraatu ta seenaa barattu ni jirti. Silaa waa'ee isaa riisarchii har'a dalagu jiraate sirriitti himaa jechuudha. Kanaafuu seenaan miskiinummaan qabdu seenaan hiyyeessan qabdu namni tokko waan hojjete maqaan isaa ka'uu qaba. Walumaa galammoo amalumti abdii qophee maali akkasumatti amala abdii qophee ibsitoodhanii akkamitti keessu? Wanta gaafa biyyaa deeme sani naaf inni leela deemnee ture Jarman dhaqe. Amma bilbilaan boo maaliif deebite gunjuun deemee nama ashkaran ta'uu jiran biyya bareedduu tanaan qaba asumatti du'a. Haaci laawujee asuma barreeffate haani. Sumaayyoodhaaf haaci laawujee barreessine Oromii matan irratti akkasitti inni Oromiyaa tan ijaa badha afaan Oromootii fi Oromiyaa tan ijaa badha fadhaa. Tanaaf asitti deebi'ee beekte. Afaan Oromoo moototaa fi jeeqamarii barreesse. Inni beekama jechuun wanti sitti jira lakkoofsa ragaa kana hojjedheera wallee kana hojjedheera kun kaasota namaaf maa akka takkasii. Koppii godhata sirba warmaan barreessitu. Kaawwata. Amma fakkeenyaaf ni bubuxunxulaa'e inni sirbaanuu haala isaa himatee jira ifiin komadhaa ifiin ajaa'ibaa takkatti sabaddu qalbiin too gar dhibba jeetiif irra barreessee jira beekte. Shaanxaata kan qabaachuu ture xalayaasaa. Hogguu wallee 12 nama tokko kan 12 bifata koppii godhate. Kana ahumatti faayidaa siitis waan beeku antanaa dhufaas waa quban qabu balballaan nu dura rajeetumaan ulaa dura haaya ulaa cufatne ganama guuqaanu fudhatan maallaqa fe'anii si'aalee. Seenaa isaa hojjennee moo yeroo kaanu amma suura takka lamallee dhabne suura abdii qophee maaliif suura maaliif dhabamu suura isaa? Suuraa isaa ani siifin himaa qabsoo godhaatumaan jira. Gaaf tokko gizee amatuma inni du'e sani gumaata jaaniiti. Mucaa galaa muuziqaa beetii tokko Alii Mahammad Diimaa barreessee abdii qopheen fuula rabbii galee keessatti haa tolchu jenna walii gallee jee abdii Muummayyuusuf Abibakar Muusaa abdii bakka bu'ee abdii Muummayyuusuf maqaan isaa yoo du'e jeeti barreessee Alii Mahammad Diimaa galatoomu footoo firii takka sanirratti godhan jechuu an kanneefi footoo gaafa inni dardaraa gaafa inni wallee san barreessu takka maas aliyyisaa bitiin irraa fudhate. Kilipin itti dalaga jeen qabna jechuudha. Ta'ee dulloomee takka ijoolleen Facebook irratti wanta jaanii. Mee abdii qophee waan Oromoodhaaf amma waan guddaa kana hojjete waan hojjete kana itti gammadeera yookaan immoo Oromoon waan inni hojjeteef kana abdiidhaaf bakka kana isaaf kenne irratti yaadda. Yoo dhugaa dubbanne kanneef yaa booda dararabtee kunjeen. Duwidoo Oromootiin ijoollee tiyyaa qotaa shiita nyaatan jedha. Wallaahi namni iskiriiptoo takka ijoollee tanaa bitee jiru. Kanaafuu isuma sanuu silaa qabrii isaallee sirboonni inni barreessu firiin isaa jechuun yookaan ergaan inni dabarsu adda. Amma fakkeenyaaf waamalli nu dhibee jennee bitaa mirgaa sirbichi kun namoota lamaa oliin sirbamee jira. Sirbichinis hawaasa Oromoo biratti warreen afaan Oromoo dhaga'an biratti sirbi kana dhaga'an miirritti dhaga'amu kan adda akka ta'e aan mataa kiyyarraa ka'ee jechuudha. Kan biraa amma sirboonni inni sirbuu kan bahee fi kan hin hafin akkanumatti inni gitaaraan sirbee keessatti yoo dhaggeeffatte ergaan inni dabarsu adda. Jechoonni inni itti fayyadamulleen adda. Sigalee kun jechuun sirriitti afaan Oromoo kana bilchaataa akka beekuu fi dandeettii walaloo barreessuu isaatis olaanaa ta'uudha kan ibsu. An fakkeenya akkasii kan nuuni hin danda'a jechuudha. Akka odaatti sirbi jiru kan sirbi cidhaa jechuudha. Maamad Xawiil irra deebi'ee sirbee Ali Birraan sirbamee ture nama tokkoof barreeffame. Intala fira saatutu sirba naa barreessii jettee kadhattee guyyaa takka sa'aata akka keessatti sirba lama naa barreessee jette. Anu amanuu hin dadhabe.
mee xalayaa fi qalama fidii oguuta akka harka na barreessuuf deemta jee achuma bikkuma taa'etti na barreessee na kannee fuudhee deemee Kaanadaa geesseeti adeera xiyyaa jira obboleessaaf jechi isaa fi Ali Birraatu qindeessee naan jette. Ana sirbii kun nama biraatiin sirbamee guun argu ajaa'iba natti jettee guunaa himtu ani fiifuun hin ajaa'ibu quban qabuun ture sii galee. Ana achi keessatti sirba san keessa maqaan isii galee ture. Saaraa Dagaagaa jaa maqaan isii Saaraadha sii galee. Sirba barreessuu beekaa. Namni takka angaarratti jechuudha ani arkeen beeku tiraakii 12 nama takkaaf torbaan takka barreessee kan nuun jiru. Amma obboleessa xiyyaa guunaa himu anillee wajjin guudheeraa waan hin jiraatiniif jecha hin beeku. Usmaayyoo tiraakii 12 jechuudha torbaan takka barreessee hoo hungumaa keeti jee kanneef jedha. Naan torbaan takka keessatti sii galee. Tariiwallee dhalti baatee lakki sirbi naan jeen nagorsee jira simpaasu. Oksiteet masa oksiteellee waan tuti yaaltu hunduu. Taalantii kanaan qabu. Maal seete inni fadhinnaan isaa namootni yookaanis qabeenya harkachuuf yookaanis bu'aa harkachuuf osoo hin ta'in afaan kun jechuudha afaanumaa fi hawaasni Oromoo akka irraa baratu afaan kun akka hin duune afaanota biraatii waliin wal dorgomaa akka ta'uuf ni carraaqaa kan ture jechuudha. Itti harkatee yookaanis itti irraa fayyadamee osoo hin ta'in fadhinuma isaati kana kan isa gammachiisu jechuudha. Qabeenya yookaanis galiin isaa kana ture. Walli isaa mana abbaa xiyyaan jiraatin hin jiru. Egaa nuti as Finfinnee galees sittinaa arkeetiin ture ani dhagguun as dhufu boqonnaadhaaf. Daawwitii Mokonnon as ture hirphaa gaanfuree mana isaa ammayoo si geessee harki anqara xiqqisheedha garuu namni hedduun manuma san galuu ture jechuudha. Wallistoonnummaa maqaa afaan Oromoo dhawaatan hundinuu keessaa wajjin walitti dhufeenya hin qabu siin jee sobataa jechuudha. Si galee ani amma gaaf takka beekumsaas hin qabu gaafa san kutaa torbaan baradha ijoolleedha xalayaa takka lafarraa arkenna liistiidha. Amal maal abaataaf hanqana masheebiif hanqana qamariif hanqana kan sirboota fi tiraakii barreesseeti maqaa isaanii warreen wallistoota duratti tiraakii Ali Birraa maal jee barreesse waan akkanatti fakkaata si galee akkanumatti waan takkaa jira waan xalayaan itti guutamtu waan akka qircaataa guddoo tokko jira achi keessatti natti darbeetumaan deeme arara garuu nadhagaame hedduu silaan qabadhe yookaanis faayidaa qaba jee yaanne anillee. Wardaa eenyusii moggaase wardaan maali? Warda abbaa xiyyaan naa moggaase. Maybe gaa sirbaa jira beektaa? Sirba sanis isaa dalageensaa. Ammallee wardaan talaa. Sirba sanaan fasoosabee si raffisaa jechaa sirri kun dhugaadha isaa booda gama galgalaa kanarratti gitaaraan naa sirbuu ture ni yaadadha. Abdii Muhammad Yusuf yookaan Abdii Qophee nama jiruu isaa guutu artii muuziqaa Oromoof kenne bahaa galasaa dhaba artii muuziqaa Oromoon saba isaa warraaqsaa turedha. Dhalli namaa kun yoo bara silaa hireen kennitee fi jiruu isaa kabachuudhaaf dhama'u gariin gamoo dhedheerool samii keessatti tube kunnoo fagootti kan mul'atu sun kan abuluutii akka jedhamu gariin immoo konkolaataa bareedaa kaan immoo mana jireenyaa balbalaaf foddasaa bocee bareechee dha'ii keessa mukeen dhadhaabe silaafuu hanga bubbuluun beeku jireenya kana mi'eeffateetuma itti fufuu barbaadaam silaa guutteefi garuu immoo hireen jireenya dhala namaa guyyoon mari'atteeni umurii isaa siksitiifi sirumaa kan kuma jiraachuudhaaf gaggabu hankaaksitee daftee qoltee jireenya ofittummaan gamgabaabduu akka taate mirkaneessitiifi. Abdii Qophee laa dandeettii qabu sanaan wanti hundi lagaltee fi deeggarsi jiraate jijjiiramni hangamii aartii muuziqaa Oromoof dhufuu akka danda'u tilmaamuun nama ni bu'u.
ijoollummaasaan saba isaa kanaaf nama gumaacha tokko kaa'ee darbuudhaaf akeekkate waan yaadettis milkaa'edha. Zoonii Baa Oromiyaa Dadaritti bara 1939 kan dhalate Abdii Mahammad Yusuf yookaan Abdii Qophee bara mootii Haile Sillaasee nama qabxii olaanaa fiduudhaan yuunivarsiitii Finfinnee galee barachuu danda'edha. Yeroo sana yuunivarsiitiin Finfinnee maqaa Haile Sillaaseetiin waamamaas ture. Haile Sillaaseen maqaa isaa ganamaa Tafarii Mokonnin Guddisaa ofirratti jibbee Haile Sillaasee naan jedhaa jedhee gara maqaa sanaatti jijjiirrate. Mootichi waaqarraan ergame jechaa bahe Haile Sillaaseen maqaa isaa qofa miti kan jijjiirrate. Maqaa namaaf lafa Oromoo inni argee hin jijjiirin muraasa. Lafa deemuu hundattis maqaa hammachiisaatti hammachiisaa hin taane Haile Sillaasee sana itti baasuun araada bunaatti caaleera. Haile Sillaaseen fiifuu maqaatiif abbaan isaa ganamatti baasan ofirratti jibbee eenyummaa isaa waakkate lafaaf nama Oromoo maqaatti jijjiiruun isaa waan nama ajaa'ibus miti. No himbe kamnu alagadani no Oromoda anu beqani rabatba no gabromsani lamu araba ay no gowmtani. Abdii Qophee bara sana yuunivarsiitii Finfinnee barataa seenaa ture. Carroomee garuu barnoota isaa yuunivarsiitii xumuruu hin dandeenye. Gaaga'amaaf dararra sirnichi saba Oromoo irraan gahaa ture Abdiis muudatte. Barnoota isaa yuunivarsiitii adda kutuudhaan gara wal'aansoo waan humni isaa dandeetti deebi'e Abdii Mahammad Yusuf yookaan Abdii Qopheeni. Qabsoon Abdii Qophee yeroo sana eegale artii muuziqaa Oromootti ija uumuudhaan hawaasni ittiin akka of ilaaluuf carraaqudha kan eegale. Wallee Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa abbaa lafaa nama walaloo sana katabedha Abdii Qopheeni. Yaa abbaa lafaa badiike. Sirni Haile Sillaasee diigamee dargiin bakka bu'us Oromoodhaaf sunsuma jijjiiruu akka jedhan sana yoo ta'e malee garaagarummaan dhufe tokkollee hin turre. Abdii Qopheefis ta'ee artii muuziqaa Oromoodhaaf fooyya'insi waallee hin argamne. Namoota artii Oromoo keessatti qooda fudhatan, namoota Oromoof bu'aa buusu jedhaman, walumaa gala dantaa sabichaa dhimmoota eegsuu malu jedhaman, dargiinis akkuma jarreen darbanii dhaabamsiisuu dura dhaabachuus akka furmaata dhumaatti lakkaa'ee ture. Sirri cincaa'ee gubate dhaqee haadha abbaa gochisee dargiin fuudhee duulatti dhaqe. Fedhan gaafatu dirqiidhaan affata mallattoo loltuu wabiyyootidha durarraa haadha gabbata. Sunaffataan qabame kaan ijjetaan hidhame meeqan lubbuun dhabame dhalli jiruun qabame inni kun jiraatu haaqidha gatee maaltu dargiin kufaa jedhee tataaftuudhaan dubbate. Inni kun jiraatu haaqidha gatee maaltu dargiin kufaa jedhee tataaftuudhaan dubbate. Baala akara nan tarasara baala gabbisa maafa nambisa. Abdii Mahammad Yusuf yookaan Abdii Qophee raadiyoon Harar afaan Oromoo wayita tamsaasa eegalu fedhiif dandeettii aartii qabuuf gaazexeessaa ta'uudhaanis tajaajilus jalqabe. Maqaan isaas gaafas ture Abdii Mahammad Yusuf irraa gara Abdii Qopheetti kan jijjiirame. Kunis raadiyoodhaan qopheessaan Abdiisa jedhamuuf uummatumaan Abdiidhaaf Qopheen mogga'e. Abdii Qophee
fedhiif jaalala aartii qabuuf raadiyoo sana seeni malee kaayyoon raadiyoo Harar yeroo sanaa ture olola mootummaa Somaaliyaa irratti oofuudhaaf kan bixxilamedhasi. Abdii Qophee walaloo sirboota inni yeroo sana katabe hanga ammaa namni gaafa irra deebi'ee dhaggeeffatu akka haaraattis ilaala. Jechoonni itti fayyadamee waa ibsuuf ofiifillee wallisuun hedduu nama gammachiisa. Wallistoota jajjaboo har'a jiraniif walaloo ofii yeedaloon Abdii Qophee keessa hin jirre muraasa. Abdii Qophee dhalootaan garbaa Oromiyaa ta'us wallistoonni kaabaaf kibbaa inni walaloo fi yeedaloon isaan utubee aartii muuziqaa gadi dhaabes muraasa miti. Mee walleewwan Abdii Qophee gitaarumaan otoo meeshaan jabanaa kun hin babal'atiin sagalee isaa yaa'a tolu sanaan wallisee achi immoo wallistoonni biroo wallisaa jiran muraasa kaasuuf deemna. Firii koo suma kaniin qabu dagalee jiruu kiyyaa ogeettii rakkoo kiyyaa anin obsu si dhabuu. Ammayyuu yaadni kiyyaa hidda jaalalaa kee booyaa jechuun kan weellises Abdii Qopheeti. Ammayyuu nameetiyaa hidda jaalalaa chakeetiyaa ammayyuu nameetiyaa hidda jaalalaa chakeetiyaa. Mee kanas immoo yaadadha jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dhamdhamne. Si'a caaltuu har'a weellistoota hedduutu sirba Abdii kana wallisuudhaan beekama. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dhamdhamne sikofaa caaltuu sikollee dhamdhamne hundubaa faayadoo mana isa oomishee waa biilaan kanneen. Wallisaa Raayyaa Abbaa Maccaa otoo akka har'aa walleen dhiisin namnuu sirbasaa namni dhugaadhaa kamii akeekkadhu naa himii hunduu gurraa qaba baay'eenis beeka. Wallee kana Abdii Qopheetu katabe. Gaafa namni kun amallisaa sagal guyyaatti jijjiiramu Abdii Qophee gaduma taa'ee walaloo isaatiin taajjabee xuuxee tufe. Namumti dhugaadhaatuu kamii. Gara lixa Oromiyaattis yoo deebine Abitoo Kabbadaa innis amma luba waldaa kiristaanaa ta'eera natti fakkaata. Sirboota isaa hedduu walaloo fi yeedaloodhaan katabee ofiifis sirboo sana wallisaa kan ture Abdii Qopheedha. Yaanni koo gama keeti. Meetoo Abitooniin sirbiin dura kan Abdiin Qophee weellise kanan isin affeera. Mee amma immoo kan Abitoon irra deebuudhaan wallise kanas immoo dhaggeeffadha. Yaanni koo gama keetti yaanni koo sibira gama koo deebinee jala deebira ogaraan obsadamee gama deebira.
finfinne madda burqaan cinne kan waan inuu kenne ansarraa fagaachuun numan taane. Sirba kanarra wallisaa Qamar Yusufiin bareechamee wallisameera. Namni hedduunis wallee kana yoo dhaggeeffatuu fi jaalatu numa dhageenya. Wallee akkas bareedaa fi sinaa qabu kana kan katabe Abdii Qopheeti. Ansarraa fagaachuun nama taane Finfinnee. Miidhagduu magaalaa isa bareedina dukkana ibsita yaadi akoobama magariisa lafa hangana bibola lalisi okay oromoo simbona Finfinnee 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 Finfinnee. Oromoon Finfinneerraa haajaa qaba. Burqaasaatu sajji. Loon isaa horoo baafatee aannan elmatee cooma muratee irrattis wal horee irras bobbaafataa ture. Qabiyyeen sunis bara sana egaa kan Oromootuu lamaa turte. Lafti Abdii Qophee madda burqaa karabbinuu kennee iyya Finfinnee jechuudhaan walaloo sirbaa katabee fi warra ofiifuu maqaa ofirratti hin jaalannee fi kan isaaniiyyuu jijjiiranii gariin maqaa biyya faranjii kaan immoo maquma Oromoon lafaaf sa'a nama isaa ittiin waammatu mulquuf Finfinnee kanarraa haadha manaa Minilik Xaayituutu dabsee kan biraatti baase jedhama. Maqaan ona Finfinnee keessaa akka Gullallee Qaallittiif Boolee yoo ta'e malee kaan dhommoksanii kaan guutuutti jijjiiranii seenaa awwaaluudhaaf diinonni Oromoo yoomuu takka rafanii hin beekanii. Eekkaarraa Yekkaa, Daalattiirraa 4 kiiloo, Birbirsa Gooroorraa Piyaasaa jechuudhaan maqaa jijjiiruu fi dabsuu irratti duulame. Mee maqaan Yekkaa isaanitti dhommoksan kun afaanuma kamiinuu hiika maalii qaba jirana? Moo waanuma saba kanaa arguuf dhaga'utu amajaajiitti ta'e? Maqaa namaaf lafa Oromoo bade eessumaan maqaa ganamaa onoota Finfinnee keessaa ammachi buuteen isaanii dhibe qophuma iyyaafannoo kanaan fuulduraaf waan faana dhoofne asbaabnu ta'u. Sirba Qamar wallise Finfinnee iyya Finfinnee jedhu kana Abdii Qophee yoo walaloo isaa katabu daba raawwatame kana hin xiinxaliin waan macalliseetti dhumnaan katabe sin fakkaatu. Ansarraa fagaachuun numan taane iyya Finfinnee. Finfinnee Finfinnee iyya Finfinnee Finfinnee iyya Finfinnee Finfinnee iyya Finfinnee madda burqaa jenne kan waaqni nuu kenne ansarraa fagaachuun nama taane Finfinnee. Abdii Qophee sirna dargii keessa darara hedduu argeera. Takka hidhamaa, takka siikamaa, takka immoo doorsifamaa nama jiruusaa fixatedha. Walleewwan wallisaa Kadir Seed wallise kaaseta bahe keessaa irra caala Abdii Qopheetu katabe. Wallisaan Adnaan Muhammad Burtukaana Bilchoo jechuudhaan walleewwan wallise Abdii Qopheetiin walaloon isaa katabame. Kana qofaa miti. Adnaan dabalatee wallistoonni hedduu walirraa fuudhanii kan wallisan oduu dharaa dhugoomsite badii malee na darbite na agarsiisu booddee kee kan jedhus Abdii Qopheetiin katabame. Jala la darasine, multi jare te bone.
Kutoda filti akade jiruna wajini fullataate oduma naati nagante tuitana kasayobese beluwa bilashiti nafo irimako akandare odudara dugomsite badi male nadarbite naha kasi suboteke Fandishee mul'ata abbaan obaa jechuudhaan wallises Abdii Qopheetu katabe. Abdii Mahammad Yusuf yookaan Abdii Qophee namoota hedduu biratti wallistoota garaagaraatiin wallifaman duuba jiraachuusaa yoo hin beekamnellee gumaacha Abdii Qophee artii muuziqaa Oromoof gumaachee darbe lakkaawameen namu. Haa ta'u malee jiruun Abdii Qophee akka hojii isaa kan isa bashannansiisee fi dilbii torates hin turre. Dararaa fi dhamaatii hoggayyuu keessummeessaa hanga fuula dhumaa baafatutti nama saba Oromootiif jiraatedha. Barasaas artii fi afaan Oromoo kuma qabeenya saba guddaa ta'e guddatee akka mul'atuuf halkaniif guyyaa ifaa jira. Sabni kun otoo lubbuun jiranii akka waliif dirmatan akka wal gargaaran du'a booda seenaa ol qabu yoo taate malee jireenyi hin jirtu waan ta'eef jiraatti wal utubaa jechuudhaan dhaamsa isaa walaloo sirbaan marphaa gaanfuree wallise katabee darbe. Ergan abdii dhabee jiruu lafaarratti garaa dachiitan seena haana gaatti hedduunaan booyina yaa warra fira koo duraan nan gargaarre na baasuudhaaf rakkoo erga darbee booddee sa eega du'anii bu'aa namaan qabu galaanni mimmaanii jechuudhaan Abdii Qophee walaloo sirbaa kana katabe. Wallisaa Kadir Seediif walaloon sirba Abdii Qophee katabe akkas jedha. Uffata daaree dheebodhee hagabee anaa lubbuu dhabe fira nagatee gaafas na jibbe areera galaanaa quduu dhabe muuxa kamiitu garaa laaffisee har'a boochise jechuudhaanis walaloo kana katabeera. Uffata daaree dheebodhee hagabee ani lubbuu dhabe uffata daaree dheebodhee hagabee ani lubbuu dhabe fira nagatee gaafas na jibbe areera galaanaa quduu dhabe muuxa kamiitu garaa laaffisee har'a boochise. Uffata daaree dheebodhee hagabee ani lubbuu dhabe uffata daaree dheebodhee hagabee ani lubbuu dhabe fira nagatee gaafas na jibbe areera galaanaa quduu dhabe muuxa kamiitu garaa laaffisee har'a boochise. Isinim bana dagayame ya warra nyakise darana bo
duraan haftee naasuun firummaa mataa keessanii hojja juutaa juuna taate malee naan gootumaa. Abdii Qophee yaadaan gaafa nama imalchiisuu fedhes simbiruma kanatti dhaamsa dhaammatee dhaamsa isaa sirraa eeggata. Yaa simbira ayyaantuu imaltuu qilleensarra barartu waan galataa naaf ta'i jaalallee koottimi dhaamsa koo naaf ga'i jechuudhaanis walaloo kana katabeera. Yaa simbira ayyaantuu imaltuu waan karra barartu yaa simbira ayyaantuu imaltuu qilleensarra barartu waan galataa naaf ta'i jaalallee tooti baguutti dhaamsa koo naaf ga'i. Abdii Qophee wallisaa Oromoo jabaa amma lubbuudhaan hin jirre Usmaayyoo Muusaatiifis walaloowwan sirboota hedduu katabeera. Usmaayyoo Muusaa irra lafa dhugaa jiraatus hojii bu'aan dhamaatiisaa yoomuu sammuu Oromoo keessaan ba'u. Sirba Abdii Qophee Usmaayyoodhaaf katabe keessa dukkana bara dheeraa nalage jireenya koo maraa sayoom naa barii keetiin hunda harka dukkanarraa ifa ba'u mulqaa kan jedhudha. Kana bara dheeraa nalage jireenya OBS filannoo uummataa.